Omo godinaalee wallagga ba'aa, shawaa lixaa, shawaa ba'aa, harargee gujiiloon waraan bilisiginnaa waliin taasiseen injifannoo gonfadhee jedha. Waraan kaaba Itoophiyaatiin immoo haleella haaraw taasiseen loltoota bilisiginnaa 80 caalan hojii al taasisu ka dubbatumnittis Tigraay. Magaalota dhiyootan gad lakkise bayi laalibalaa, gaashanaa, kooniif buufata xiyyaara laalibalaa to'achuu miidiyaaleen gabaasuu jiru Abiraan Birruutti santeem. Laalibalaa magaalaa hambaa galmee UNESCO ta'e of keessaa qabdu tana lammata deebisanii qabachuu isaanii Reuters gabaasee jira. Godin gujii magaal nageelle booranaa maanguddoo argaa dhageettiyaa bareedo galgalootiif waariyoo jibichi baggajjaa dabalatee namoota hedduun hidhamanii jedhu. Hidhamtooti siyaasaa biyyoota gargara keessatti hidhamanii daraaramuu jiran akkeefamaniif biyyooti waloon hojjechuu barbaachisaan dhaamsi ministeera haajaa wala Ameerikaa Antooniyoo Bilinkaniitii ye'uun Ingilaatti santeema. Qaamuma yaa'ee kanaa ta'uun qopheessummaa waloo Yuunaayitid Isteetsii fi Luuteeniyaacheen dhimma hidhamtoota siyaasaa guutuu addunyaa keessatti argamanii irratti mari'atameera. Ameerikaa kutaa bulchiinsa Keentakeetti bala bomboleetti mudatee lakkoofsi namoota dhumanii 100 dhaqqabu mootummaan biyyattii beeksise. Bubbeen furguggaatuun qilleensaaf roobaa wal maktee jedhan kun dirmaay fi dakhaabaan gawaan Ohaayoo kibbaan immoo gaara Appalaancheetiin marfamte argamte dhabanaasuun nam gattee jedhu saatii walaatiin irra dubbanna. Into a monster. Mudde 13 barrii 2021 guyyaan immoo wiixataa dabareen hardhaa Abiraan Birruuti. Biyya keessaa fi alaa kutaawwan addunyaarraa nu hordoftan ture geejji keenya isin dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abiraan Birruuti oduu isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Wallagga Bahaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa, Harargee fi Gujiitti lola waraana bilisiginnaa tiksuu waliin taasifameen injifannoo argadhe jedhe. Godinaalee kanneenitti waraanni bulchiinsa Abiyyi Ahmad ittiin waboo dhabamsiisuuf bobbaasee galmasaa hanqifamee jira. Murni aangoorra jiru injifatamuu dirree lolaa garaagaraatti isa mudate kana gara dabarsuuf miidiyaalee harkaa qabutti fayyadamee olola oomishaa jira jedhan dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii. Waraanni sirnicha magaalota Jimmaa fi Beddellee buufata godhachuudhaan gara aanaalee godina Wallagga Bahaa Nunnuqumbaa fi Jimmaa Arjootti bobbaafame injifatamee jira ka jedhan Odaa Tarbii. Lola gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo dabalataan aanaa Waamaa Hagaloo magaalaa Mooxee to'achuu gama toora Tiwiitariitiin ibsanii jiru. Zoonii Kibba Bahaa godina Arsii aanaa Heeban Arsii ganda dagaagaatti ganamarraa humna waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf bobbaafame irratti hadheenuun haleellaa raawwatameenis injifannoon argamee jira jedhan. Haleellaa raawwatameen loltoota bilisiginnaa 12 dhumanii hedduun madaa'uun waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa booji'uus himanii jiru. Dubbii himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii. Hidhamtooti siyaasaa biyyoota garaagaraa keessatti hidhaatti dararamaa jiran akka hiikamaniif biyyoonni waloon hojjechuutu barbaachisaa jedhan ministeerri dantaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan. Yeroo ammaa biyyoota 65 ta'an keessa hidhamtooti siyaasaa jiraachuu gabaasni qabnu ni mul'isa ka jedhan Antoonii Bilinkan. Abbootiin irree namoota egeree biyya isaanii qajeelchuu danda'an hidhuun abdii dimookiraasii biyya isaanii dukkaneessaa jiru. Kun dhimma callisaan ilaallu hin ta'uu jedhan. Itoophiyaan hayyoota siyaasaa hoogganoota qabsoo ogeeyyii miidiyaa fi dargaggoo mirga isaa falmatu 1000 hidhaatti uguruun biyyoota hidhaan ilaalcha siyaasaa giddugala godhate keessatti raawwatamu keessaa adda durummaadhaan dheeramtii gabaasa bal'aa Yihuun Ingidaarraa dhageessu. While democracy is not perfect, it is perfectible. Renewing our democracy and strengthening our democratic institutions requires constant effort. Dagaagina dimokiraasii biyya keenyaaf hojjechaa abbaa hirrummaa biyyoota biroo keessatti mul'atan waloon haa qolannuu ergaa jedhuun yaa'inee dimokiraasii irratti fuulleffate qopheessummaa Yuunaayitid Isteetsiin biyyoota addunyaa keenyaa 111 ta'an hirmaachisuun muddee 8 hanga 10 bara 2021tti taa'amaa tureera. Dhimmoonni ijoo marii kanaas abbaa hirrummaa dura waloon dhaabbachuu, duula farra malaammaltummaa cimsuu fi kabajamuu mirgoota dhala namaaf kutannoon hojjechuu kan kaayyeeffate ture. Qaamuma yaa'ee kanaa ta'uun qopheessummaa waloo Yuunaayitid Isteetsii fi Luuteeniyaacheen dhimma hidhamtoota siyaasaa guutuu addunyaa keessatti argamanii irratti mari'atameera. Through imprisoning political prisoners, autocrats are quashing democratic hopes and ambitions. That's why it's important that
all countries stand firmly against the detention of political prisoners. Yaa'icha irratti viidiyoo gabaabaan ergaa kan dabarsan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Anthony Blinken hidhamtoonni siyaasaa biyyoota garaagaraa keessatti hidhaatti dararamaa jiran akka hiikamaniif waloon hojjechuutu barbaachisaa jedhan. Gabaasni yeroo dhihoo kan waajjira ministeera haajaa alaa Ameerikaa addunyaa keenyarra biyyoota 65 caalan keessa hidhamtoonni siyaasaa jiraachuu isaanii mul'isaa jedhu Anthony Blinken. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen irra jireessaan namoota ciccimoo keessumaa gama ijaarsa sirna dimookiraasii fi kabajamuu mirga namoomaatiin egeree biyya isaanii qajeelchuuf danda'an ta'uu ragaa bahaniiru. Abbootiin hirree hidhamtoota siyaasaa hidhaatti ugguruun ijaarsa sirna dimookiraasiitti abdii dukkaneessaa jiru jedhan Anthony Blinken. Biyyoonni addunyaa gochoota akkanaa walta'iinsaan dura dhaabbachuun akka barbaachisus hubachiisaniiru. That's why it's important that all countries stand firmly against the detention of political prisoners, no matter where they are held, and work together to free them. Hidhamtoonni siyaasaa eessayyuu haa jiraatan waltaanee hiiksisuuf hojjechuu qabna. Karaaleen kana gochuuf nu dandeessisanis jiru. Biyyoonni akka nu cina hiriiran gochuun hidhamtoonni siyaasaa akka hiikamaniif waamicha dhiheessuu, maatii fi waahillan hojii isaanii quunnamuun adeemsa seeraa isaanii hordofuutu barbaachisa. Dhimma isaanii irratti gabaasaalee garaagaraa qopheessuun odeeffannoo qooduu, hariiroon biyyoota waliin qabnu osoo hin daangessin keessoodhaanis ta'e ifatti biyyoonni hidhamtoota siyaasaa isaanii akka hiikaniif hubachiisuu qabna. Kun akka ta'u dhaabbilee garaagaraa kanneen akka kaawunsilii mirga namoomaa dhaabbata mootummootaa gamtoomaniitti fayyadamne dhiibbaa bu'a qabeessa uumuu dandeenya. Muuxannoon biyyoota akka Luucheeniyaa gama mirga hidhamtoota siyaasaaf falmuu fi gama ijaarsa sirna dimookiraasiitiin horatanis hojii kanaaf fakkeenya gaariidha. And other civil society actors to bring these cases to light, including through our annual human rights report. Ameerikaan qaamoleen hidhamtoota siyaasaa hidhaatti ugguranii abdii dimookiraasii biyya isaanii dukkaneessan itti gaafatamummaa akka qabaataniif ni hojjetti jedhu Anthony Blinken. Isaan gocha kana raawwatan irratti qoqqobbii dabalatee dhiibbaan barbaachisu ni kaa'amaa kan jedhan Anthony Blinken dhimmi hidhamtoota siyaasaa dhoksaatti ugguramanii ifatti bahee akka mul'atuuf dhaabolee mirga namoomaa ogeeyyii seeraa fi waldaalee hawaasaa biroo waliin qindoominaan hojjechuun akka barbaachisus dhaamaniiru. Dhimma hidhamtoota siyaasaa qaama gabaasa waggaa qabiinsa mirgoota namoomaa biyyoonni baasanii gochuurraa eegalee bifa danda'ame maraan addunyaan waa'ee isaanii akka beektuu fi furmaataaf akka hojjettu gochuun akka barbaachisus waamicha dhiyeessaniiru. Itoophiyaan hayyoota siyaasaa, hoogganoota qabsoo, ogeeyyii miidiyaa, qabsaa'otaa fi dargaggoota mirga isaaniitiif falmatan kumaatama hidhuun biyyoota hidhamtoota siyaasaa qabiinsa isaaniif hin malleen dararan keessaa adda durummaan eeramti. Hayyoonni siyaasaa rakkoo biyyattiif yaada furmaataa dhiyeessan isaan adeemsota dogoggoraa ifatti qeequun dura dhaabbatan murna aangoo irra jiruun diinoomfatamanii hidhaatti guuramuun biyyattiin keessumaa hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoof mana hidhaa taatee itti fufteetti. Hidhaan murna qabsoo sabichaa butuun gara aangootti dhufeen raawwatamu kun ammas labsii yeroo muddamaa golgaa godhachuun itti fufee jira. Hedduun guyyaadhaa guyyaatti gara hidhaatti guuramaa jiru. Yaa'ii dhimma dimookiraasii United States qopheessite kan waa'ee hidhamtoota siyaasaa dabalatee dhimmooti garaagaraa irratti mari'atame kan irratti hoogganoonni biyyoota addunyaa 111 afeeramuun viidiyoo konferensiin hirmaataniiru. Hoogganoonni biyyoota akka Itoophiyaa fi Eertiraa fa'ammoo yaa'icha irratti osoo hin afeeramin hafan. Kunis sarbama mirgoota dhala namaa fi adeemsa abbaa hirrummaa biyyoota kanneen keessatti dagaagee jiru bu'uura kan godhate ta'uu malaa jedhu xiinxaltoonni. We're at a moment of democratic reckoning. Will we allow the backward slide of rights and democracy? Kibba Oromiyaa Booranatti maanguddoon argaa dhageettii ganna 70 abba Areeroo Galgaloo hidhamuu dhageenya jira. Magaalaa Nageellee keessaa ka hidhaman abba Areeroo Galgaloo waliin maanguddoonni kabiroollee hidhamuu odeessii gamasii nu ga'e ni mul'isa. Maanguddoonni tibbana abba Areeroo Galgaloo faa waliin hidhaatti warra guraman keessaa abba Diida Bashir Lagaa fi abba Waariyoo Jibicha Baggajjaaf Faayisaa muraasa. Warri kun eeda Liiban magaalaa Nageelleetti hidhamanii akka jiran jiraattota magaalaa Nageelleerraa odeeffannee jira. Humnooti nageenyaa mootummaa Boorana kutaa hundumattuu maanguddoota hawwanii fi dargaggoota akkasumas horsiisee bultoota Booranaa kumaan lakkaaman hidhaatti guuraa jiru. Maanguddoota kanneen maqaa shanee deeggartaa jedhuun akka guranii hidhanis odeeffannee jirra. Hawaasi horsiisee bulaa yeroo ammaa gam tokko rakkoo hongeetiin beeladaa fi maatiin isaa rakkachaa akka jiru beekamaadha. Oduu walqabatuun dargaggoo Wabii Burqaa magaalaa Adaamaa keessa guyyaa kaleessaa humnoota mootummaatiin butamee hidhamuu dhageenya jirra.
dargaggoo wabii tana durallee dorsaa akka turan himachaa ture. Labsii yeroo muddamaa da'oo godhachuudhaan hidhaan jumlaa kutaalee Oromiyaa baay'eetti akkuma itti fufeetti jira. Magaalaa Naqamtee fi naannoo isheetti uummanni caasa nageenyaa fi tikaatiin dararaa argaatii jira. Saamichi haleellaa fi hidhaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jira jedhu jiraattoti. Humnoonni nageenyaa ati shanidha yookiin shanii deeggartaa jechuudhaan manaa fi qabeenya namoota dhuunfaas barbadeessaa jiru. Humnoonni kunneen manneen jiraattota baay'ee diiguu, dubartoota karaa irratti bunaa fi shaayii nagatan baay'ee dunkaana irratti diiguun onsaa jiraachuu dhageenya jirra. Tibbana dargaggeessa tokko magaalaa keessatti ajjeesanii akka jiranii fi eenyummaa dargaggoo kanaa akka adda hin baafanne reeffa isaa fageessanii fuudhanii deemuu nu himanii jiru jiraattonni magaalaa Naqamtee. Raayyaan ittisa biyyaa suuqirra deemuun dirqiin maallaqa akka nama gaafachaa jiranis dhageenya jirra. Caasaan gandaas waraqaa eenyummaa nama baasuuf jecha maallaqa hedduu hawaasa magaalaa Naqamtee gaafachaa jiru. Taateewwan seeraalummaa kunneen caasaa nageenyaa mootummaatiin raawwatamaa akka jiran yoo ta'u guyyaa guyyaattis nageenyi magaalaa Naqamtee yaaddoo keessa seenaa akka jiru jiraattonni magaalichaarraa nutti himanii jiran. Hongeen Booranatti mudate ji'oota 4 dheerachuu danda'a jedhame. Hongeen Booranatti mudate ji'oota 4 dheerachuu danda'a. Kanaaf gargaarsi namoomaa fi beeladaa godhamu cimee itti fufuu qaba jedhe bulchaa godinicha. Hongee mudate ilaalchisuun turtii eejensii pireesii Itoophiyaa waliin godheen bulchaan godina Booranaa Jaarsoo Boruuraroo Booranatti roobni haga ammaatti roobne jedhee jira. Kunis hongee mudate ji'a 4f ni dheeressaa jedhan. Gargaarsa mootummaa fi dhaabbilee birootiin lubbuun namaa baraaramu hanqinni nyaata beeladaa fi bishaanii jiraachuu himanii jiran. Haga ammaatti hongee kanaan beeladoonni fi bineensoti 84,000 ta'an du'anii jiru. 100 lammoo haala yaaddessaa keessa jiru jedhan bulchaan godinichaa. Sanyiin beeladootaa fi bineensota Booranaa qabeenya biyyattii waan ta'aniif mootummaan naannoo fi federaalaa xiyyeeffannoo guddaa kennuu qabu jedhanii jiran. Maddi oduu kana eejensii pireesii Itoophiyaati. Waraanni Tigraay haleellaa haaraa waraana bilisiginnaa irratti taasisee loltoota bilisiginnaa kumaan lakkaaman hojiin ala taasisuu isaa miidiyaaleen addunyaa gabaasan. Waraanni humnoota Tigraay jijjiirraa tooftaa bobbaa waraanaa taasisuu isaa ibsaa akka ture yoo ta'u haleellaa qindaa'aa bifa haaraan humnoota mootummaa irratti eegaluu ibseeti jira. Lola kanaanis waraanni Tigraay magaalota tibba darbe gallakkisee ba'ee laalibalaa gaashana koonii fi buufata xiyyaaraa laalibalaa to'achuu isaa miidiyaaleen akka BBC fi Reuters gabaasanii jiranii gabaasa Reuters akka taanutti qindeessinee jira. Magaalaa hawwata turizimii Kaaba Walloo kan aanaa Laastaa keessatti argamtu tana humnoonni Tigraay duraan gaafa hagayya 5 qabatanii turan laalibalaa. Magaalaa hambaa galmee UNESCO ta'e of keessaa qabdu tana lammata deebisanii qabachuu isaanii Reuters gabaasee jira. Dilbata kaleessaa waaree booda humnoonni Tigraay magaalaa keessa paatrooliidhaan naannawaa akka turan jiraattota irraa odeeffadhee jedhe Reuters. Kun humnoonni mootummaa giddu galeessaa laalibalaa qabanneerra erga jedhanii yeroo 7 hin caalle keessatti waan ta'e. Jiraatan naannichaa tokko akka jedhetti humnoonni Amaaraa naannicha gallakkisanii ba'uu ka jalqaban gaafa sanbata duraa gara galgalaa osoo humnoonni Tigraay hin seenini. Humni Amaaraa hafe immoo sanbata xinnaa ganama laalibalaa keessaa baqatee jedha. Dhukaasa qawwee kan dhageenye sanbata duraa galgala yoo ta'u warri Tigraay garuu sanbata guddaa dhukaasa tokko malee magaalaa seenanii jedha. Hojjetaan hoteelaa Reuters bilbilaan dubbise tokko. Namni lammataa Reuters dubbise jiraattonni magaalaa laalibalaa keessaa baqachaa akka jiran dubbate. Baay'ee rifannee jirra waan nuyi hin tilmaamnetu ta'e. Humnoonni Tigraay magaalaa keessa naannawaa jiru jedhe namni Reuters dubbise kun. Hagayya jalqabarra magaalaa tana ka to'atan humnoonni Tigraay achumarraan magaalotaa fi kutaalee naannoo Amaaraa baay'ee dhuunfatan. Garuu isaanii gara magaalaa guddoo Finfinnee qajeelaa jiranii sadaasa haleellaan irratti banamee ofirra micciiraman. Mootummaan giddugaleessaa labsii yeroo muddamaa labsuudhaan haleellaa haaraa banee ture. Muddee gaafa tokko magaalaa laalibalaa to'achuu hime mootummaan giddugaleessaa. Reuters dubbii himaa mootummaa Dr. Leggasa Tulluu dubbisuuf yaalullee hin milkoofne jedha. Gama Tigraayinis akkanuma. Haa ta'u garuu dubbii himaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa humnoonni isaanii tarkaanfii ajaa'ibsiisaatti jiraachuu karaa Tiwiitara isaanii maxxansanii jiru jedha. Hooggansi waraanaa Tigraay gama miidiyaalee Tigraayin haleellaawwan babal'aa gama baay'een eegaluu himee jira. Keessumaa ulaawwan laalibalaa fi gaashanaa jidduu jiraniin.
gama biraatiin humnoonni mootummaa giddugaleessaa to'annaa humnoota Tigraay jala kan turte waldiyaa qabachuu himan. Waraanni ji'oota 13 caale kan humnoota Tigraay fi mootummaa bilchiginnaa gidduu lammiilee kuma hedduu fixuudhaan miiliyoonota qeerraa buqqisee jira. Ragaa amma jiruun namoonni miiliyoona 9 caalan deeggarsa midhaan nyaataatiif harka namaa eeggatu. Dhaabbileen hedduun diigamanii jiru. Ministeerri barnootaa Itoophiyaatti bana akka jedhetti naannoo Amaaraatti dhaabbilee fi manneen barnootaa waraanaan diigaman 4,000 qofa deebisanii ijaaruuf birrii biiliyoona 11 barbaachisa. Sudaanii fi Sudaan kibbaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay deeggartu jechuun mootummaan Itoophiyaa kan himate haalanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa kamisa darbee karaa raadiyoo faanaa waraanni Sudaan hidhannoo fi leenjiidhaan garee waraana Tigraay deeggaru jedhee ture. Ministeerri dhimma alaa Sudaan Itoophiyaan maqaballeessi ragaa hin qabne akka dhaabdu gaafate. Ministeerichi Sudaan daangaa ofii kabachiisuu irraa kan hafe waraana Itoophiyaa bifa kamiinuu haleeluuf fedhii hin qabdu jedhe. Hariiroon Itoophiyaa fi Sudaan sababa wal dhibdee abbummaa lafa naannawa daangaa biyyoota lameenii Alfaashgaa jedhamuun uumameen atakaaroo keessa seenuun ni yaadatama. Waraanni Sudaan milishaa Amaaraa fi waraana Itoophiyaa waliin wal waraanaa turuun waan yaadatamu. Sudaan kibbaas gama isheetiin himannaa mootummaa Itoophiyaa kana haaltee jirti. Jimaata darbee ministeerri odeeffannoo Sudaan kibbaa Mikaa'el Maakuwee sabaa maalitti akka himanitti Sudaan kibbaa riphee loltoota gama kamuu hin tumsitu jedhan. Namoonni dhuunfaa garuu meeshaa waraanaa fi hidhannoo fi abbaa fedhanitti gurgurachuu danda'u. Sanaaf gaafatamni kanuma namoota dhuunfaati jedhan. Mootummaan Itoophiyaa warra kana yoo to'achuu danda'e ragaa wajjin haa dhiyeeffatu jedhanii Sudaan Tribune gabaase. Odeessa maddeen alaatiin Ameerikaa kutaa bulchiinsa Keentaakitti balaa bombolleetti mudateen baay'ina namoota dhumanii 100 dhaqqabu mootummaan Ameerikaa beeksisee jira. Bombolleetti roobaan wal make ka torneedoo jedhamu kanaaf sababii maal akka ta'e hatattamaan qoratamee beekamuu qaba ka jedhe bulchiinsi Joo Baayiden miseensota tika biyyaalessaa lakkoofsaan 300 caalan garasitti erguun hojii lubbuu baraaruu hojjechaa jiraachuu beeksiseeti jira. Gabaasa miidiyaalee akka BBC, CNN fi Aljazeera guyyoo waariitu dhiyeessa. Emergency teams in 6 US states are continuing to search for survivors following one of the largest outbreaks of tornadoes. America dheet Kentucky bala bubboo bomboleetti cimtu mudatta tornaandoo jedhamu lakkoofsi namoota dhumanii 100 dhaqqabu mootummaan biyyattii beeksise. Kaabaan galaan Ohio kibbaan immoo gaara Appalacheetiin marfamte argamte dirree xiqqayyoo Mayfield jedhamtuun bubbee jajjabdu akka namaa tol dhaabbatte gulufta roobaa wal maktee rukutamte namni hedduu lubbuu dhabee jedhan. Dhaabanaasa bubbee magaaletti jaanjessuun reeffi nama hedduu walitti qabama jedhan kanaan gadditti dhagaam ibsat bulchaan bulchiis Kentucky Ab Andrew Besheer reef war dhumate walitti gurrachuu war dhabaman immoo barbaada jiraachuu isaan Aljazeeraan gabaas. At a candle factory in the small town of Mayfield, he is now taking part in a news conference. Haleella uumama kanaan mukkeen gugurdoon hedduun hundeen bubuqqaanii mul'atu. Manneen jireenya namoota baay'een diigamanii jiru. Magaalattii waan korommiin arbaa keessa wal lolti fakkaata. Seena biyya Ameerikaa keessa balaan bubbee takkana dhalatteen beet hajjed pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden hojjettoota federaalaa yeroo balaa bobbaasuun miidhamtoota deeggara jiraachuu isaa dubbata. President Biden has called it an unimaginable tragedy. And we still don't know how many lives are lost or the full extent of the damage. Balaa bubboo bomboleetti wal fakkaattu eblibar 2019 keessa kan Ameerikaa kutaa bulchiis Alaabaabaa mudateen namoota 23 dhuman. Sochiin reef namoota adda baasuuf godhan dukkanaa wal qabatteet fufuu waan hin danda'aminiif lakkoofsi miidhamtoota dabaluu ragaalee agarsiisu. Tajaajilli qilleensa biyyattii jechuun the National Weather Service akka jedhu saffisi bubbee tana maayilii 165 yookaan kiiloomeetira 226 uwwisee balaliyaa turuu BBC'n gabaase. Forecasters say the storm has now weakened, but Americans are being urged to get ready for more severe weather as the storms continue to sweep. Bubbeen hamtuun bar 2019 keessaa sun namoota duraachiiftee nalalleet gaafa sillakkuma makan mukkeen hedduu qaqaarisuun muka elektirikii waan gogombifteef jiraattot 21 ta'anii fadhowwu isaanii dubbi himtuun ibsee Joorjiyaa miidiyaatti himte turte. Miseensota gaardii biyyoolessa lakkoomsaan 300 ta'an labsuun terguu war lubbuunaaf gargaaruu ka jiru mootummaan Baayiden zajjuunaar jenereetaraaf bishaan geessuun lafa bomboleetti roobaan makamte
faranjiin tornaandoo jedhamtuun buraaxessit kan qulqulleessuu jiru jedhan. Saffisi bubbee tana lafirra maayilii 227 yookaan kiiloomeetira 365 turte hajar bulchaan bulchiisdheet kana Androo Giraam Beeshir. Bubbeen akkanumni qabdituun seena Ameerikaayyuu keessa yeroo tokko qof jechuun bar 1925 keessa uumamuun lubbuu namoota 695 galaafachuusii gaazexeessitootatti. But slowly, their gentility turns to rage. They grow larger. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee kanneen turanii waan wajjin turtaniif ulfaadha.